Maatii hawwiituu bakkam jirtan nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a barnoota nan qabadhee isinii dhufee akkamitti laayikii fi taagii namni nurratti godhu ofirraa cufna. Laayikii keenya immoo nuun ala namni biraa akka nagarre akkamitti cufna. Akkasuma bilookirraa akkamitti nama hiikna. Kana isinitti argisiisaa nafaana tura. Jalqaba feesbuuka keessan keessa galtu. Erga galtanii booda tuqaa ishee gubbaarraa sadeen kana tuqxu siitingii keessa galla. Asittirree siitingii keessa seentu irra godhuuftanii kan asitti isinitti mul'ata. Kana ishee kanarra gadi tuqxu. Amma asitti laayikiin kiyyaa banaadha. Namoonni barbaadan ni argu. Namni akka hin argine kan yoon barbaade garuu on your post kan jedhu ishee kana cufuun qaba jechuudha. Amma anaan alatti namni biraa laayikii amma makkan qabu namni tokko arguu hin danda'u. Yoo kuni banaa ta'e immoo namni kamiyyuu akka argu hin danda'a jechuudha. Inni lammaffaa tagii asuma keessatti kan ofirraa cufuu dandeenyu. Kanaaf profile in the tag kan jiru asitti isinitti mul'ata. Ishee kanarra gadi tuqxu. Asirratti immoo ishee kana gadi tuqxu. Tagging kan jettu kana jala. Kana amma kiyyaa fireendota kiyyatu narratti godhaa jechuudha. Namni hundiyyuu sinirratti akka taagii godhu yoo barbaadan isa tokkoffaarra kana godhattu. Namni kamiyyuu akka sinirratti hin goone yoo barbaadan immoo oolan mii kan jedhu kana. Isiniin mana keessan keessatti eeyyama keessan hin qaban waan ta'eef sinirratti taagii gochuu hin danda'ani jechuudha. Yoo taagirree sinirratti godhan namni biraa hin argu isin qofatu arga. Taagisan namni biraa hin argu. Jarri sunirree sinirratti godhan itti fakkaata malee mana keessan keessa taagiin isaanii abadana hin seenu jechuudha. Taagisan kan argu isin qofaadha. Kanaafiyyuu taagisan akkanatti ofirraa cufuu ni dandeessanii eeyyama keessaniin ala namni tokko akka wantoota isin hin jaalanne wantoota ija namaatti hin tolle taagii akka sinirratti hin goone oolan mi'ettanii cufachuu dandeessanii. Ani garuu amma fireendonni koo akka taagiin irratti godhan waan an barbaadeef asirraan godhadhaa jechuudha. Inni sadaffaa immoo akkamitti nama bilookii goone tokko arginee irraa hiikna. Yeroo baay'ee gaaffii akkasii nama gaafatu ijoolleen kinoo bilooking kan jedhu kana asitti bilooking kan jedhu kana yoon tuqee kanoo kuni warrootaan ani bilookii godheedha jechuudha. Fakkeenyaaf ishee kanarraa nanii ka'uun jedhe unkal kan jedhu kanarra yoo tuqe kun amma asirra odoon tuqee nan hiikaa jechuudha. Isheerraa garuu hiikuun barbaadu waan ta'eef hin tuqu. Isin garuu asirra gadi tuqxan taanaan micoo kana bilookii irraa hiiktanii jirtu.